meeshaa qarshii 22,000 fi 200 bitame hagaduma video kanatti ilaala daawwadha. Qarshiin 22,000 meeshaa gamii bitti laata ka jedhu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan nagaa isiniin jedha. Egaa warroonni as dhiyeenna kana maamila kiyya taatan yookaan maatii simboo taatan hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa isiniin jecha. Warri haarawaa taatan immoo daddafaa gara channel kiyyaa kootta subscribe gochuudhaan wantoota dalagu. Egaa daawwachuu dandeettanii akkasumas warroonni meeshaa ayyatuu barbaadan meeshaa keessan ayyatuu dandeettanii. Egaa meeshaa kanatti isinitti agarsiiseen booda gatii isaa isinitti hima. Egaa gatii isaa hundi keessan hundi beektanii viidiyoo kiyya irratti garuu nama kanaaf illee akka ifa ta'u kan himu ta'a jechuudha. Kanatti isinitti agarsiiseen booda waanuma guddaa kanarraa eegala. Egaa sahaaniin kun isaanii gloobaaliin kun hedduu akka namni hedduun jaalata. Egaa saanii kana ibsa baay'ee kennuu giddimaan dhufu argame. Bifa lamatu jira saaniin kun saanummaan isaa tokkuma garuu bifa adii fi kanatti dhufa haga ammaa bifa biraatiin dhufne adiif kana dhufe akkasumallee saayiziin isaa akka namatti yooni lakkoofsi isaa 5 ta'ee ka saayiziin kanarra diqqoo gadi bu'u jira. Kun immoo guddaadha jechuudha. Walumaa galatti qarshii ka saayizii guddaa ta'ee kuni qarshii 4,800 bitaa ture. Kun akkuma argaa jirtan kan hagadhaatti jechuudha. Qarshii haadhallee qarshii 4,800 jechuudha. Hordoftoota keessaa firee 5 akkuma argaa jirtan kana. Egaa itti aansee saanii raaniiti. Saanii raanii tana gizee bittan aynaa qaba. Saaniin kun saayizii diqqaa hundallee qaba. Akkasumallee tokkoffaa lammaffaa qaba. Wallaahi wanni isin ajaa'ibu. Jechuun meeshaa maraa nuti mana keenya keessatti binnee ofumaa keenya gadi baanee bitannee ilaallee itti fayyadamna malee keessa waan yoo gara hojiitti seenan beekaa deeman jechuudha. Waan hundaafuu saanii kun kan tokkoffaati abbaa shaniiti. Xiqqoon dhuma as keessa jirti. Ishigii kana keessa jirti jechuudha. Kun firee afurii akkuma argaa jirtan kana. Ishigiidha amma fakkeenyaaf kana keessaa baasee as keessaa baasee jechuudha. Kuwwan olitti jira. Amma kunniin lamaan fakkeenyaaf olitti jira. Itti aansee ka jalaallee lamaan olitti jira. As keessa jirti jechuudha xiqqooni. Tariiti abbaan meeshaa suni yoo kan hin jalleef ta'e ana kanatti meeshaa yoo fe'anillee waan akkanatti itti tolu baasuu baadhee osoo baasullee baadhee natti tola as keessa jira jechuudha tokko. Jechuun nama sana agarsiisuuf malee osoo hin tollee baadhee natti tola ture garuu namni akka amaanuuf jecha kunoo kana fakkaata as keessa jirti jechuudha. Hordoftoota kiyya gurraacha illee kana keessa jira. Kanaaf abbaa shaniitii jechuu barbaadeeti. Egaa haati meeshaa kanaa maqaan dhahii waan jetteef akkanatti maqaa isii osoo hin dhahin viidiyoo gadhiisaa jira jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaade saaniin kun abbaan shanii qarshii 3,600 bitamee hordoftoota kiyya. Itti aansee mootu saanii tana saanii feermuuzaa gosa hedduutu jira. Namni keenya garuu screenshot godhee walum fakkaataa ayyata osoo fedha kiyyaan yeroo tokko saanii feermuuzii jettaniitu mana himtanii babbareeda jira jechuudha. Garuu har'aan tana hordoftuun tiyyatuun tana jettee jirti qarshii 2,100 bitee fi egaa itti aansee zayitiillee maatii kee meeshaan kun xiqqaa waan ta'eef akkanatti saamsee fi maatiitti kennuufiidha. Maatiinis gara adaamaa kan nama bira dhufuudha waan naan jetteefu. Kanaaf zayitiillee maatii ofiitiif biratti bitinaan jette leetira 5 qarshii 1,000 bitee jira hordoftoota kiyya. Itti aansee mootu rakabootii kana jechuudha. Maashaallah tabaarakalla rakabootiin kun biraatu anaaf bareeda ta'ee argameetiin jira. Diizaayiniin isallee namatti tola. Xiqqoo mukni isallee akka kaan irraa garuu hin beeku annatti tolee jira dhugaa dubbachuuf viidiyoo kanaan durallee waraabee jira. Egaa rakabootiin kun qarshii 2,200 bitama. Siiniin tuni darzanni isii qarshii 1,100 darzanni isii jechuudha. Rakabootiin 2,200 siiniin 1,100 siiniin 1,100 itti aansee soofraan 500. Egaa rakabootiin kun maal qabu jettan waan sadiin kana qaba. Mandajaa tana qaba. Wanni irra kaa'atan qaba. Kana jabana itti aansee irratti aarsatan qaba jechuudha. Egaa isin walitti dammaruu dandeettan walitti eda'uu dandeettanii yeroo baay'ee kaleessas gadhiisee jira. Meeshaan kun meeshaa qarshii 22,300 bitame jechuudha. Hordoftoonni akkuma argaa jirtan kana fakkaataa. Egaa viidiyoo laayikii sheerii gochuuf hin dagatina. Namni barbaadan immoo screenshot gootanii ajajachuu dandeettan isiniin jedha. Kana fakkaataa meeshaan keenya har'aa hedduu xiqqaadha garuu waan bareeda jechuudha. Distiiwwan kunis saanii kana namoota baay'een ajajaa jira. Kan lamaffaa dachaan ajajaa jira jechuudha. Haadha xiyyaaf illee gariin namaa immoo obboleeyyan xiyyaaf jedhamaanii fi gatii bareedaan bituutti jira gaamma maashaallah tabaarakallaa. Wallaahi akkuma guyyaa jalqabeen 4,800 bituu jalqabeen ammallee akkasumatti agaardhaa bitaa jira jechuudha. Kanaaf namni hedduun ajajaa jira isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Viidiyoon kun gabaabaadha.
kanaaf hundi keessanuu hanga dhumaatti daawwadhaa like share gochuu hin dagatinaa isin jedha kana fakkaata